wayya. Sorry ko. Jirta? Jira. Abbaan kee mana jira? Eeyyeen jira bareedaa ko. Okay, deemi naa waamin nan barbaadan. Tole si fawwaama. Abbaa namni sin barbaadaa jira. Eenyu na barbaada suuree? Karaarra dhaabbatee sin eegaa jira. Maaf na barbaadde? Mucaa keessan fuudhuuf sin gaafachuun dhufe. Intala koo fuudhuu dhufteeti na bukkeetti maasika nyaadda siri salphattuu wayi. Dhiifama gaashee xiqqoo waan amma xaxxee dhugee jiruufi. Sirii yoo dadhinaa dhugda? Eeni garuu xiqqoo darbee yeroo naayit kilabii deemu qofan dhugaa. Yeroo naayit kilabii deemu qofa? Hin affartu yeroo mucaa kiyya gaafachuu dhuftu? Mana hidhaatee gambeen dhuguu eegalee malee dura xaxxeen dhugu ture. Hancaaluu biyya rabbi sirii mucaa kiyya attee jiraachista? Atee miti nan mana hidhaa gale lubbuu namaa baasisan mana hidhaa gale. Sirii lubbuu namaa baasitan? Lakki gaaf sana gar malee naar namicha wayii tollaa keenya ture. Mucaa isaa jaaladhee natti heerumsiisennaan siin kennu naan jedhe nan ajjeese achumaan. Kootu ilma koo dhiiraa akka kenname mucaa kiyya barbaada kan hin